Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota YouTube chaanaalii koo nagaan waaqayyoo kallattii hundumaanuu isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti, galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as jechuudha viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Osoo gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti isiniin dabarsin duratti warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun maamila naaf ta'an isiniin jedha. Warroonni aga kanaan dura maamila kiyya taatan immoo na jabeessaa turtan galatoomaa, galanni keessan guddaadha. Viidiyoo aga dhumaa daawwadhaa, akkasuma like share gochuun na deeggaraa isiniin jedha. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha, har'a gaaffii obboleettiin keenya tokko na gaafattee meeshaa rifeensa keenyaaf gaarii ta'e tokko viidiyoo hojjedhu nuuf dhiyeessi waan naan jetteef jechuudha. Anis viidiyoo hojjedhee kunoo isiniif dhiyeesse. Haa ta'u jechuudha, viidiyoo kana yoo viidiyoo hojjettee namaaf dhiyeessite yookiin gadhiistee namoota baay'eetu irraa fayyadama jechuudha. Kanaaf meeshaa hedduutu as jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan meeshaa rifeensa keenyaaf qaalii fi gaarii ta'an tokko meeshaa hedduutu as jira jedheetii yaada. Gaanis meeshaa kana keessaa kaaksiin illee jira, firiizii illee kan godhu jira, kaaksiin illee jira, akkasuma baaleestiraan illee jira. Wantumti dhabame tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Egaa walumaa galatti jechuudha wanta isiniin jedhu tekinooloojiin baay'ee tokko babal'atee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana tekinooloojiin babal'atee baay'ee nama gammachiisa. Duratti amma fakkeenyaaf mana rifeensa hundumtuu jechuudha, namoonni kamiyyuu manuma rifeensa ofii sirreeffachuuf manuma rifeensatti kaata jechuudha. Amma garuu harka muraasa jechuudha mana rifeensaa, namoonni mana rifeensaa deeman namoota muraasa jedhee yaada. Maaliifini meeshaan amma asirratti viidiyoo kanarratti argitan kana hunda isaa fakkeenyaaf yoo bitachuu dadhabne meeshaa lama bitannaan jechuudha wanti mana rifeensaa deemnu hin jiru jechuudha. Namni tokko immoo dirqama meeshaa kana hunda bitatu osoo hin taane meeshaalee kana keessaa faayidaa isaa isinitti hima jechuudha. Meeshaalee kana keessaa meeshaa lama yoo bitattan wantumti mana rifeensaa deemtaniif hin jiruun isiniin jedha. Kanaaf tekinooloojiittis fayyadamaa, akkasumallee rifeensa keessanillee yeroo yeroodhaan eeggachuudhaaf meeshaalee kana keessaa kan barbaadan filannoo keessan kan ta'e yoo bitattan baay'ee tokko isin gargaaran isiniin jedha. Egaa obboleettiin kiyya gaaffii na gaafattes viidiyoodhuma kana keessaa argatta. Akkasumallee warroonni biraa viidiyoo kana agadumaa daawwachuudhaan irraa barnoota fudhadhaatii meeshaa kana bitadhaatti fayyadamaan isiniin jedha. Tole egaa gara meeshaa kanaatti yoon isin dabarsu jechuudha. Meeshaan kuni mee jalqaba kaaksirraa haa kaanu jechuudha. Meeshaa kana osoo gara ibsa isaatti hin deeminii ani gatii hamma irra jiruun isinitti hima jechuudha. Ani meeshaa kana kanan bitee waggaa kana jechuudha, waggaa tokko guutee jira waan ta'eef wanta tokko yeroo binnu wanta har'a binneef wanti kaleessa binne tokko miti, garaagarummaa waan qabuuf yookiin dabaluu yookiin hir'achuu danda'a. Kanaaf gatiin ani waggaa kana ittiin bite osoo hin ta'in gatii amma suuqirraa ittiin gurguramaa jiruun isinitti himaa. Bakka barbaadanitti suuqii kamiyyuu yoo deemtan argachuus ni dandeessu jechuudha. Eessumayyuu yoo jiraattan ani fakkeenyaaf gatii isaa doolaraa yoo isinitti hime, warroonni bakka biraammoo jiraattan doolara sana gara birrii keessanitti yoo deebistan salphumatti gatii isaas yeroon isinitti himu adda baafachuu ni dandeessu isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa gara kaaksittiin isin dabarsaa. Jalqaba kan inni isinitti agarsiisu jechuudha kaaksidha. Kuni rifeensa goggogsuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kaaksii jedhama. Haa ta'u garuu akkamitti ittiin goggogsina ka jedhu namoonni hedduun ni beektu. Kunillee ibsa baay'een barbaachisu. Haa ta'u garuu yeroo tokko tokkos ibsa fudhachuun, barnoota fudhachuun gaariidha jechuudha. Wanti kun haala salphaadhaan yoo ilaalleeyyuu wanti kun fakkeenyaaf fi dogoggora tokko waan tokko nurratti ta'uu danda'a waan ta'eef meeshaa kana kaaksii rifeensa keenyan gochuun duratti rifeensa keenya yeroo qulqulleessinee shaaworiidhaa baanu rifeensa keenya fooxaa goggogaan sirriitti goggogsuu qabna jechuudha. Osoo kanan qabsiiseen duratti jechuudha. Maaliifini rifeensa keenya akkuma shaaworii gallee bishaanuma isaatiin kana qabsiisnee ittiin goggogsine yoo ta'e dhiibbaa nurraan ga'uu danda'a. Kanaaf
Kuniyyuu diizaayiniin isaa gosa lamaadha waan ta'eef haayilii qabu jira. Kan immoo humni isaa xiqqaan illee jira jechuudha. Meeshaan kun meeshaa lamaadha kan inni isinitti agarsiisaa jiru. Kanaaf walumaa galatti yeroo rifeensa keenya qulqulleessinee baanu fooxaadhaan sirriitti amma bishaan isaa nurraa goggogutti goggogsinee kana jechuudha qabsiisnee itti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kuni tokko jechuudha makakkalanyaadhaan kan ho'iinsa xiqqoodhaan kan rifeensa keenya nu goggogsuu addanaa qabsiisuu dandeenya. Kan immoo sirriitti rifeensa keenya yoo rifeensi keenya baay'ina qabaate yookiin rifeensi keenya gubbuu yoo ta'e addanaa qabsiisne jechuudha. Bakkee lamaa qaba itti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf kaaksiin kun gatiin isaa meeqa jechuun keessan hin oolu. Garuu gatiin isaa maqaa isaa kun dubbifachuu hin dandeessu viidiyoo irra jechuudha. Gatii isaa yeroon hani bitetti jechuudha. Waggaa kana $150 bite jechuudha. Amma gabaa irratti kan gurguramaa jiru $300 jechuudha. Waggaa tokkotti gatii hamma inni dabale isinuu tilmaamaa laala. $150 bite amma garuu gabaa irratti kan gurgurama suuq irratti kan gurguramaa jiru $300 jechuudha. Fakkeenyaaf $300 kana biyyoota garaagaraa namoonni jirtanii isin biratti meeqa akka ta'u assaabdanii ittiin bitachuu hin dandeessuun isin jedha. Kanaadha jalqaba irratti jechuudha. Kaaksii inni lammaffaa jechuudha. Kaaksii inni lammaffaan kanaadha. Garaagarummaa qabu hundumti isaaniiyyuu jechuudha. Garaagarummaa qabu. Kaaksii inni kun immoo jechuudha. Kuni lachuu ani waggaa kanan bite haa ta'uutii garuu gosa tokko miti jechuudha. Kuni baay'ee tokko haayilii qaba jechuudha. Hedduu haayilii qaba. Keessumattuu warroonni rifeensi keessan gobbuu ta'e akkasuma rifeensi keessan baay'ina qabu meeshaa kana bitachuu hin dandeessu isiniin jedha. Kaaksiidhuma kunis garuu hedduu haayilii qaba jechuudha. Baay'ee tokko qannasaa akkasuma haaluma tokkoon qabsiisee ittiin fayyadamu yeroo nama itti fayyadamu dhaamsaa qabsiisaa dhaamsaa akkasitti itti fayyadama. Hedduu tokko haayilii qaba jechuudha. Akkuma sana gosa lamaan gidduu ka jiru zeeroodha jechuudha. Garuu gamanaanis hin qabsiista jechuudha. Yeroo qabsiiste cufaa dhaamsaa akkasitti rifeensa kiyya ittiin kaaksii xumura jechuudha. Baay'ee haayilii qaba. Keessattuu jechuudha warroonni yaada mana rifeensaa banachuu yaada qabdan meeshaa kana soo bitattanii baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Garuu inni akkaatti ilaaltanii isa kanatu irra guddaa fakkaata jechuudha. Isa kanatu irra guddaa fakkaata. Garuu haayilii baay'ee haayilii kan qabu isa kanaadha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan isa kanaadha. Kartoonni isaallee jechuudha kunuuti haala kanaan kartoona bittu jechuudha. Kanaaf gatiin isaallee kan irra jiru jechuudha. Kanatu irra jira jechuudha. Kuni wagguma kana jechuudha. Innis wagguma kana bitame $200 bitame jechuudha. $50 wal darbu jechuudha. Amma immoo gatii irratti jechuudha. Kuni $350 jechuudha. Baay'ee waddalee jira jechuudha. Kanaaf isin biratti garuu gadi bu'uus ni danda'a garuu. Kanaaf isin biratti gadi bu'uus dabaluus ni danda'a jechuudha. Inni akkanatti wal biratti ilaaltanii kanatti irra guddaa fakkaata garuu gatii irratti baay'ee tokko $50 waliru jechuudha. Kanaaf bitattanii itti fayyadamuu hin dandeessu isiniin jedha. Kan kaaksii xumurreerra. Amma immoo jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan kaaksii xumuree jira jechuudha. Amma immoo rifeensa keenya firiizii akkamitti goona rifeensa keenya baaleestira akkamitti hojjanna kan jedhu meeshaa qaaliidha jechuudha. Meeshaan isinitti agarsiisaa jiru kuni meeshaa kana jechuudha. Rifeensa keenya baaleestiraa gochuudhaaf akka barbaannetti hojjetachuudhaaf immoo meeshaa kana jechuudha. Meeshaan kuni meeshaan kun jechuudha yeroo ittiin hojjetachuudhaaf jechuudha. Rifeensa keenya yeroo ittiin hojjetachuu qabsiifne jechuudha. Aga 410 kaasee jechuudha. Aga 430 jechuudha. Insisaa jechuudha. 430 jechuun baay'ee tokko inni guba jechuudha. Nama 410 kuni ani garuu aga 310 ka'a jechuudha. Insisaa 310 aga 430 jechuudha. Dhiifama. Kanaaf rifeensa 430 irra galchitanii yeroo rifeensa keessan hojjetattan rifeensa baay'ee guddaa fi akkasuma rifeensa baay'ee qiciicaa yoo ta'e malee baay'ee tokko ni guba jechuudha. Ani jechuudha 310 aga 300
40 ittiin hojjetadha jechuudha. Yeroo ittiin hojjetadhu sana caala jechuudha. Aga 370 400 akkasuma dhumni isaa 430 jechuudha. 430 jechuun sadarkaa baay'ee tokko kan ho'u yookiin kan gubuudha jechuudha. Kanaafuu rifeensa keessan akka barbaadanitti irraa qannasaa itti dabalaa akka barbaadanitti ittiin hojjetattu jechuudha. Gatiin isaa meeqaa jechuun keessan immoo waanuma noollee gatiin isaa jechuudha 150 akka yeroo kanaatti jechuudha. Ani galuu $100 nan bitee jechuudha waggaa kana. Kuni kana fakkaata jechuudha. Amma immoo kanatti dhufnee jirra. Kunis gamada hundi isaa gamada qaba jechuudha. Gamanni isaa baay'ee tokko dheeradha. Kunillee gamada qaba. Garuu yeroo baay'ee jechuudha wanta kana namoota baay'ee irratti nan arga jechuudha kan rifeensa isaanii ittiin hojjetatanii. Haa ta'u garuu meeshaan kun baay'ee tokko gaariidha. Garuu namoonni tokko yeroo meeshaa kana rifeensa keessaniin hojjetattanii iddoon itti dogoggora uumtan jira jechuudha. Meeshaa kana ittiin rifeensa keessan ittiin yeroo hojjetattan ittiin filtu jechuudha. Rifeensa keessan miicitanii jechuudha. Osoo rifeensa keessan hin bittinneessin rifeensa keessan filaan otoo hin filin kuni filaa rifeensaa osoo hin taane kan rifeensa kee ittiin baaleestiraa gootu yookiin ittiin sirreessituudha jechuudha. Garuu namoonni tokko maal godhu filaa rifeensaa akkasitti itti fayyadamu jechuudha. Kuni rifeensa kee qulqulleessitee rifeensa kee goggogsitee rifeensa kee sirriitti bittinneessitee filtee rifeensa kee addaan qoqqooddee ittiin hojjetta malee kun filaa rifeensaa miti jechuudha. Rifeensa keenya yeroo kamuu yeroo fakkeenyaaf fi miiccannee qulqulleessinee baanee filaa kanaan erga filannee jechuudha. Filaa addanatti akkanatti babal'atuun erga fillee kanaan hojjetanna malee kuni filaa rifeensaa osoo hin taane rifeensa keenyatti sirreeffachuudha jechuudha. Kanaafuu kunillee baay'ee tokko qaaliidha. Gatiin isaallee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataa miti jechuudha. Kana hunduma isaarraa gatiin isaa baay'ee tokko gadi bu'aadha. Kuni $50 jechuudha. Gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Kunii fi kuni yoo namni siraatan jechuudha ittiin hojjetee rifeensa keessan haala gaariidhaan bifuma tokkoon isinii hojjeta. Garuu kun yoo barbaaddan yoo yeroo qabaattan ni mara jechuudha. Rifeensa keessatti xiqqeessitanii ittiin maruus ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu $50 jechuudha. Gatiin isaallee agana miti. Okay, amma viidiyoon baay'ee dheerachaa jira. Amma kana lamaan viidiyoo gaggabaabsee isinitti hima jechuudha faayidaa isaanii. Dirqamaa miti kana yoo bitattan dirqamas miti fedhii keessa yoo bitattan isin agarsiisa jechuudha. Namoonni baay'een garuu harki irra jiru wantoota akkanaa bitatu jechuudha. Isaan kana bitatu garuu beekamaa miti aganas jechuudha. Kuni rifeensa keenya akkuma argaa jirtan meeshaa kana akkuma argaa jirtan fuula duraan yeroo argitan kun rifeensa keenya itti xanaxanna jechuudha. Rifeensa keenya erga itti xanaxannee booda garuu ho'uu qaba. Meeshaan kun ho'uu qaba. Erga meeshaan kun ho'ee rifeensa keenya itti xanaxanna sana booda akkasitti walitti qabna jechuudha. Kun akkuma argitan akkasitti gaafa walitti qabnu rifeensi keenya gosii kanaa ta'ee ba'a jechuudha. Kanaaf dirqama miti garuu namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf gatiin isaallee baay'ee tokko gadi bu'aadha. Kanaaf gatiin isaa jechuudha $35 jechuudha. Lamaan isaatu $35 garuu baay'ee tokko kanan jaaladhe kanaadha jechuudha. Kunis akkuma argaa jirtan jechuudha. Ilkaan qaba. Bakkee ilkaan sanatti rifeensa keessanii xiqqeessitanii baqaqsitu jechuudha. Rifeensa keessan xiqqeessanii yeroo baqaqsitanii bakka ilkaan kanatti rifeensa keessan ni martu jechuudha. Kana garuu meeshaa kana ofii keessanii ofirratti hojjechuu hin dandeessanii. Namoonni garuu yoo ittiin meeshaa kanaan isinii hojjetan baay'ee tokko gaariidha. Sanatti kana hundumaatti jechuudha. Aga dhufee iddoo kana gahutti jechuudha. Aga xumuraatti rifeensa keessan itti martu. Gaafa rifeensa kun ho'uu qaba. Jalqaba irratti ho'uu qaba. Gaafa rifeensa keessan itti martanii kanas maal gootu sirriitti jabeessitanii akkasitti walitti qabdu jechuudha. Daqiiqaa 5 ilaaltanii jechuudha. Haala ho'iinsa isaa ilaaltanii akkasitti walitti qabdu jechuudha. Gaafa walitti qabdanii yoo ibsaan mana keessaa haayilii kan qabu ta'e daqiiqaa 3 akkuma bakka ho'iinsa kanaati jechuudha. Sana booda rifeensa keessanii kanarraa akkasitti rifeensa keessan ni baastu jechuudha.
gaafa rifeensa keessan baastan rifeensi keessan maal ta'ee baa kunuu kanuma ta'ee baa jechuudha. Kanaaf egaa kabajamtoota hordoftoota keenya meeshaan kunis jechuudha kunis $35 isaan kana hunda gatii isaa isinitti hime jechuudha. Kanaaf meeshaa kana isinii dhiyeessuun kiyyaa aga kana guutumaan guututti aga kana hunda isaa bitadhaa jechuu koo osoo hin taane meeshaa gaarii ta'e tokko isiniif dhiyeesse. Isin garuu meeshaa kana keessaa ilaallattanii kamtu na baasaa kamoon bitadhe naaf wayyaa yoo jettan as keessaa filattanii bitachuu hin dandeessu malee namni tokko jechuudha dirqama meeshaalee ani amma dhiyeesse kana hunda isaa guuttatee bitachuu kan dandeessan bitadhaa. Kan hin dandeenye immoo meeshaa kana keessaa amma fakkeenyuma yoon isinii fudhadhe namni rifeensa isaatiif jechuudha meeshaa kana lamaan qabu waanuma mana rifeensaa dhaquuf hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kun kaaksidha kun ittiin hojjetatta waanuma mana rifeensaa dhaquuf hin qabu jechuudha meeshaa kana lamaan bitannaan jechuudha. Kanaafuu hundi keessaniyyuu haala gaariidhaan bitadhaatii itti fayyadamaa. Teknooloojiin baay'ee tokko babal'atee jira. Wantumti mana rifeensaa deemnee achitti yeroo keenya qisaasessinuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf anillee aga kana bitadhe jechuudha. Kanaafuu isinillee bitachuu hin dandeessu isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Obboleettii koo gaafin keessi deebi'e jedheen abdadha jechuudha. As keessaa filannoo keetti kan barbaadde bitachuu hin dandeessa. Egaa viidiyoon keenya kana fakkaata. Yoo viidiyoon koo guyyaa har'aa isinitti tole like share godhaa. Yaada fi immoo qeeqa qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa. Bye bye.